Abbaa kiyyaa biyya kana keessaa ba'ee ture. Kazaa ammas biyya kana keessa taa'uun barbaadu deemuuf hin deema. Du'aayi naa godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Horotaa fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirtu isin jecha martummaan keessanuu osoo amantii fi kutaa hin jenne ani nagaa qaba alhamdulillah galata rabbii. Dhugaa rabbii dubbachuuf deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha hadda jechuudha. Hadda gara Adaamaa deebi'eetiin jira. Qalqala kuulayna dhokitee turte wallahi laziim Roza ta'i gadi hin galtu Adaamaa hin deemtu asuma teettaa xiqqishoonni dabre saga dabru haga waa hunda ariifattuna dabruttiin ariifatini namni naan jaa turte garuu wanti godhu hin jiru dirqama galuun qaba waan asinarraa boottillee jira. Kazaa manallee kophaan disee biraa deemee deebi'eellee ammuutu bakka inni jira miti amma as deebinaan qa'ee kanatti ga'e ganda kanatti as deebinaan dhuguma yaadna itti hunnatti bu'ee. Akkamiin yaada kana hordoftoota kabajamtoota kiyya wajjin akkamittiin qooddanne jedhee murteessee dhufe jechuudha. Isin wajjidhaan mari'achuudhaaf jechuudha. Namni gaafa miidiyaa kanarra dhufu jechuun namni jaallatee osoo hin taane bakka inni dhufa egaa miidiyaa kanarratti baratame waa hunda jaame waa hunda waan gootuuf waan taatu guutuu wanti waraabamee isinii gadhiifamuuf namni waan nama eeguuf hordoftoonni keenya akka haadhaaf abbaa keenya akka ilmoo teenya akka hiriyaa teenya akka obboleeyyan teenyaatti waan nu eegdaniif hin jenne waa hunda asirratti wanti isiniif nuuf san waa malee waan biraatii miti jechuudha. Maaliif namni kun maalirra geettee maalirra seentee akkam taate isin tun eessaan baate namaan jaanii anamma dhugaa rabbii dubbachuuf wallahi laziim akkan jeen isinii himuun jiru. Coggaarraa rakaa ka'e fuulli hundi waan akka wayina tatta'aa jira jechuudha. Na gubu wanni dana fakkaatte dura waan akkasii hin qabu. Asitti as kenna as gallaa yaanni guddaa tokko natti bu'ee tokkoffaa duratti wanta anan isinii dhaamullee akka ilma namaa takkatti akka intala Oromoo takkatti akka waa hundaanuu jechuudha. Ilmi namaa jechuun haadha si jaallata boroo si jibbaa. Hadda nama boroo bineensa karabbi kan namatti hin jijjiiramne rabbi tokkicha isinii galee ilmi namaa gonkumattuu namatti jijjiirama. Wallahi hadda nagaa yoo dubbate bor nagaa hin dubbatu. Ati gaafa waan gaarii irra geettee darajaa gaarii irra jiraattee namni ilmi namaa jechuudha gaafa ati rakkoo keessa jirtu si jaallatee gaafa ati waa argattee xiqqishuu ilma namaa taate kasi jibu baay'ee jira kasirraa fakkaatu baay'ee jira kasaba baay'ee sirraa fakkaatu baay'ee jira kasi si cabsuudhaaf si waan ati irra geettee waan ati irra jirtu si jala deemee si hordofee maqaa si balleessuudhaaf si galanii isin namaa isinii galii waa meeqa namaan jechuuf maqaa namatti baasuuf agartanii maal ja'a Oromoon tokko namni waa nama jala deemee waa hin taane wanti nama godhuu fi namni hin goone isa gammachiisee isa wanni jiru gantuudhaa fi gadheedha isinii galee namni akkasii sun jechuudha. An dhugaa rabbii dubbachuu fi Mustafaan jechuudha. Dhugaadha ilma namaati jaalladhee ittiin jira jaalladhee garuu ammuutuyyuu bakka jaallatanii maalii ta'uun akkasii waan inni waraabillee sheer natti godhina rabbi jaajoonni akkana sheer maal manatti godhisinii galee ani bakka akka ilma namaa tokkotti hedduu takka nama jaalladha. Onni qulqulluu namaaf qaba hedduu takka nama amanaallee wallahi jaalala tiyya hadha nama yoo arge hadha nama jaalladhaan onni tiyya akkasii wallahi dhuguma akkuma dafee nama jaalladhe sanitti gaafa achi jibbe nama san jibbe maal jibbaan akka ta'e yoo irraa muradhe jechuudha. Jibbaan namaa jibbaan maal akka ta'e namatti garsiisa jechuudha. Maaliif onnee qulqulluu qabaa sharrii hin beeku ni garaa keessa dhuunfadhe miqqeenyummaa hin yaadu abbaan fedhe jireenya isaa hoo jiraate abbaan kun jireenya maa jiraatan jiru jireenya addunyaa xiqqishaa kanaaf jiru wallahi laazim jiruun tiyyaa akka nan gammachiifne jiruu namaattu na gammachiisa garuu an ammoo jiruun tiyya nama hin gammachiiftu nama gaddisiisti nama naasisti bakka ni jiraami. Gaafa an jireenya wayii keessa jiraadhu namni naaf hin gammadu wallahi laazim garuu namni ammoo tujuu bakka ni jiraamiti an ammoo nama hin gammada wallahi jireenya kiyya akka nama jireenya nama kiyya caala jireenya namaatiif akka waan yaaduuti isinii galee. Kanaafuu ilmi namaa kamiyyuu amanina ilma namaa kamiyyuu hin amansiifamu jechuudha. Walaa hiriyaa walaa obboleetti walaa obboleessa haadhaaf abbaan keetu sa'aatii ammaa kana keessatti jireenya kee gaarii hin feetu. Kanaaf
ilmi namaa jechuun wallahi bineensa garaa wayya ilma namaa jechuudha. Awwaa baay'ee waan arginu isin jaallu gara rabbii dubbachuuf. Osoo isin wajjin nyaatanii nama isin deebi'ee isin nyaatu, osoo isin wajjin nyaatanii itti gammadanii isaa wajjin kolfitanii taphachuu barbaadanii kan isinitti garagalu meeqattu jira. Kanaa mannaa kophaa jiraachuu, kophaa filachuu, namarraa fagaachuu isin galee walaa hiriyaa, walaa jinnii, walaa maalii, walaa insiin ما فيش فايدة والله كلهم قوتنو كذابين كذابة كجبات نجيشوا اللي كان كيسا إسنت أديسا غرا كيسا سمي سني عدن نمني ساعات يما كان كيسا تنما ميدن نما نياتي نما غنوفي نمني إسني قالي بقى قدرنا كيتي وان كان كيتو كو يمبر باني هريادا نما تجالتو في نما أتي أمنتو نما أتي نما هي جتت أتتو غافا أتشي اللي كان سوا غرا نسا كيسي مداد أجيشوا كنافو والله لازم أنا أما ولا ديرة ولا دلا ولا جني ولا إنسي بقى كوباكي يجرا شوف لا ما لي في أنا أما لقارب بتبشوف واباي أركي رموتي واباي إلمنا ما كان واباي تعذبي أركي بركوتي يجرا ما لي في نمني yoo hadha nama gaarii harkatee san argadhe jedhe si giite si duraa si wajjin nyaate si wajjin dhugee si wajjin akka fedhataa isaan agartanii san gaafa argate maqaa dibbasiif baasaa si dhiisuuf ammuutu waa baay'ee siin jaa jechuudha isin galee amma inni Mustafaa waa harkate sababa sanii fi amma roozaan akkanaa maaliidha minaamini aslan anuu sin barbaadu dhugaa sitti maami anuu sin barbaadu ilmi namaa hagumatti jirtu si wajjin jiru sitti fayyadama gaafa ammoo waan biraa waan xiqqoo isa caalu argite waan xiqqoo isa xiqqishu waan isa caalu gaafa harkate si gana ilmi namaa jechuun gantuudha ilmi namaa jechuun kijibtuudha ilmi namaa jechuun hinaaftuudha ilmi namaa jechuun guddina keefeetu guddina cabeessa keefeeti malee jechuudha wallahi la'azi isin galee amma osoo jaarsa kiyya ta'e kun hinaafaadha kun dhiirsi akkana yuunaaf hin taatu kanaafuu jaalalaaf jecha gatii baay'ee kafaluun jaalalaaf jecha waa baay'ee ta'u inni dirqama jaaladhillee harkee jira dhabeellee jira waa hundaa harkee jira wanti amma na baasu lubbuu tiyya takkitti bichaadha duraanni bu'aa ture dhiiraaf jee maal jee akkasii himboo ilma namaatiif ilma namaa nyaatee akka kiyyatti waa meeqa ta'uuf jedhee rabbii miti isaaf jedhee hin salaatu sin jilbifadhu sin booyus jechuudha kanaaf hordoftoota akka bajamtoota kiyya warri roozaan maal keessa jirta jettanii na gaafattanii ani na dhukkuba dhugaa rabbii dubbachuuf alhamdulillah mala ishiin qaba hanga tokko namni qalbii nama cabsee akka isaa cabuun wallahi laazim wallah hadda itti fakkaatte qalbii nama cabsa namni bor qalbiin isaa cabuu hin oolu kanaafuu rabbiin nama ofii jaallatu yoo kana kannu wallahi akkana jiraachuu fadhaa'u kophaa ni kan nyaattee dhugdee hoo jiraatte aanti normaal wanti heerumnee baanii jenni daa'imummaa haala waa dhibba tokko harkiniif osoo manatti hin geenye qancarree manatti hin dhalliin osoo qancarree mana hin teenne wanni heerumnee dhibba tokko waa harkiniif duraa wallaalummaa ta'a erga beektee harama zinaan dalagu jechaaf jettee waa baay'ee ta'uu dandeetta. Heerumtee hiiktee yoo jettee guyyaa lama waliin bultee irra sii jira harama dalaguurra jechuudha. San jenneeti malee wanni heerumnee hinuuf dhibba jaallannee dhibba taa'uu hin dandeenya. Garuu ammoo tuyyuu mee harama dalaguurra deemtee heerumtee yoo hiitte kitaaba karaa halaala rabbiitiin heerumtee hiitte jenneeti waa hin dhundatti osoo kaan irraa jiru kaan irratti waniin barbaaddannuuf waan biraatiif miti haramarraa fagaachuudhaaf isin galee kanaafuu rabbiin akka namaati miti alhamdulillah rabbil alamin jiru addunyaa kana keessa waa baay'ee na argisiisee jira waa baay'ee isa arkee jira namni sitti fayyadame malee sin fayyadu jaallattanii jibbitanii ilmi namaa haadha nama bor nama biraati si jaallatee osoo hin taane sitti fayyadamuuf si barbaada gaafa waan isa fayyadu arge hoo sirraa fagaata kanammoo beekuu qabdanii kanaaf ilma namaa hin dhaabdatina ilma namaa hin amanina kasi wajjin nyaatu si jala gargalis nyaata kasi wajjin kolfee taphatutti alkeessa mul'isee garaa isaa sammuutti siif baata kasi wajjin nyaatu yoo ati huccuu gaarii uffatte irratti hin barbaadu yoo ati afaa gaarii afatte irri hin barbaadu yoo ati mana gaarii keessa jiraatte hin barbaadu yoo ati gammachuu barbaade qabaatte hin barbaadu gadda kan kee arguu barbaada kamin ufina wajjin jira beektaa mire inni ammuutu nama kana jechuudha nama ati jaallattuu fi nama ati kabajuudha jechuudha
sa'aatii ammaa kana keessatti waa meeqa nama godhu jiru. Irraa fagaadhaa ilma nama kophaa jiraadha namni oolchee isin bulchu rabbii malee ka fedhe samii haa seenu ka fedhe waan barbaade haa ta'u jechuudha. Wallahi laazim ilma namaati jechaan wallahi laazim duraan bu'aa minaamin kadhataa turan ilma namaa kadhaa hin barbaachisu bakka jaalatte dhabde bakka hin jiru. Kanaaf ani takiyya isinitti illee hin dheeressu wallahi laazim wanti ilmi namaa nama godhuu fi wanti ilmi namaa dalagu osoo arkitanii isin isaami ibidda abbuma irra bu'ee gubaa jettee Oromoon. Kanaafuu nama hundarraa farra fakkaatanii kophaa keessan bareedee isin cufattanii yoo jiraattan irra wayyaadha. Fakkeessanii nama wajjin jiraachuurra fakkaatanii uf ta'anii jiraachuurra wayyaadha. Ilmi namaa waan tokko nama fayyadu zeeroodha. Bineensa bakka. Isin nama biraa miti bara nama badheetti haadhatti dabalamtan normaanidha sun. Akkam fedhes yoo isin hin jedhes, akkam fedhes yoo isin jaates, akkam fedhes yoo isin jibbif, akkam fedhes yoo isin ganes normaanidha. Birra dabratanii obboleessaa fi obboleettiin garaa keessaniitii guddina keessanii fi jireenya keessanii feetu. Wallahi laazim. Nama meeqattu obboleessi gaafa waan tokko qabatu obboleessa kiyya kana qabadhee nama meeqa ijaan agarree kawaatti godhee maraachi meeqa jira. Nama meeqattu obboleettii isaarraa waan hunda isaarraa birrii ala kaa'ee irraa fixanii firummaan isaa ilmuma ofii maraachaa jira. Miliyoona kun. Kanaafuu waltaa kabajamtoota kiyyaa ani ammoo tu'adha roosaan maal dhufte jechuun keessaniin oolan wanta nadha dhufeef. Ani deemuuf hin deemaa. Jireenya biyya kana keessatti hedduu takkaan duraanuu sababa abbaa gaarii rabbiin kiyyaa kanneen biyya tana keessaa bahe. Abbaa kiyya barbaaduun abbaa kiyya daa'imummaa kiyya nabatanii jiruu ture. Obboleeyyan gurguddoon qabuu ture. Sababa abbaa kiyyaa biyya kana keessaa bahee ture. Kaisaa ammas biyya kana keessa taa'uun barbaadu deemuuf hin deema. Du'aa hin godhaa. Maaliif maatii kiyyaas maqaa jechuun fedhu kana booda akkasii nin deema. Wallahi laazim deemuuf hin deema. Amma wanni asii dhufeef waan tokko asii baafadhee ture waan ta'eef waraqaa kiyya sirreeffadhee deema. Biyya kana keessa namni hunduu bineensa. Ilmi namaa kamiyyuu hin jiru waan ta'eef kasii wajjin nyaates nyaatu malee kasii wajjin nyaates ganu malee tokkichi ilmi namaa waan hin jirre deemuuf hin deema. Du'aa hin godhaa.